Namada taba maka Kristus ni ululan kaba matanda taba. Nagaan Kristos hunduma keessaniif haa baay'atu. Saba waldaa hiikamsaa hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyo gooftaa isa nagaa keenya ta'ee karaa hundumaa nu gargaareef galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo carraa kana nuu kennee kunoo asiin nu ga'ee akka nuti iddoo waldaa hiikamsaa kanatti wal arginee obboloota keenya wajjin wal barru carraa kana isa nuu kenne Waaqayyoon galateeffanna. Obboloonni na bira jiranii obboleettii koo Dirribee akkasuma obboleettii koo Kaasechi obboleettii koo Balaayina Shidha. Kunoo Waaqayyo isaan gargaaree isaanis immoo aarsaa guddaa kaffalanii karaa baay'ee meetira baay'ee deemanii dhufanii amma kunoo asheeta faa nyaachaa jiru baaqelaa faa cirachaa jiru. Isiniin an jedha akkuma isin argitan kana. Kanaaf iyyuu eebbi keenya nagaan keenya isin bira haa ga'u. Kunoo asheetas nyaanne isin eebbisaa jirra jedhaniiru. Dhugaadha egaa dadhabbiin isin dadhabaa turtanii aarsaa guddaan isin kaffalaa turtanii kunoo ija gaarii godhatee Waaqayyo dhaloota hedduu hiikaa fayyisaa jira. Isa isin gurraan dhageessan irra immoo kunoo Waaqayyo isaan gargaaree carraa kana isaaniif kennee dhaloonnis dhufanii gatii dadhabbii keessanii kanaa ijaan arganii Waaqayyoon galateeffachaa jiru. Amma kanan deemaa jiru gibbii waldaa hiikamsaa keessa akkuma argaa jirtanii gibbii waldaa keessa deemaan jira amma. Kanaaf isinis Waaqayyoon galateeffadhaa. Dabalataan kanan isiniin jedhu immoo akkuma obboloonni kun Waaqayyo carraa isaaniif kennee gara biyya isaanii Itoophiyaatti deebi'anii amma immoo dhuguma gatii dadhabbii keenyaa kanaanus dhaqnee ilaallee gammaduu Waaqayyoon galateeffachuudha qaamnaa jedhanii akkuma isaan murteeffatanii dhufan dhaloonni achi jirtanis immoo hundumti keessan iddoo kanaa gatii dadhabbii keessanii kana dhuftanii ilaaltaniitti gammaddanii Waaqayyoonis immoo akka galateeffattan isiniin jedha. Kanadha Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Amma kun obboloonni keenya kunoo dhufanii nu bira jiru. Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Laa gibbii waldaa keenyaa egaa kana fakkaatan isiniin jedha. Waaqayyo lafa jirtan bakka jirtan biyya jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Ulfaadhaa galatooma. Ayyaanni Waaqayyo gooftaa isiniif haa baay'atu. Xiqqoo qilleensi waan jiruuf sagaleen gidduudhaan hin jeeqa dhiifama bakkeerra waan jiruuf jechuudha. Kanarra immoo obboloonni keenyas waasaappiidhaan sagalee isiniif ergu. Kunoo ilaa waldaan hiikamsaa kana waldaa hiikamsaa guddaadha kuni. Isiniinan jedha kana fakkaata haalli jiru. Haala gaariirra jira waldaan Waaqayyo lubbuu baay'ee fayyisaa jira. Lubbuu baay'ee hiikaa jira. Kun immoo gargaarsa Waaqayyo isiniif godhee oolmaa Waaqayyo isiniif oolee isin immoo fayyitanii lubbuun hedduu akka fayyuuf karaa taatanii dhaloonni karaa keessanii kamaaf fayyaa jiru. Isa kanaaf guddisaa Waaqayyoon galateeffadha. Carraa kana kan hin arganne baay'eetu jiru. Isa carraa kana isiniif kenneef Waaqayyoof haa galatu isiniinan jedha galatooma. Guddaa qabannee baanee rafneera akka Yoonaasi. Tan deebinaa Waaqayyo dhimmeen waamaa kunoo arrasi. Ifaa samiidhaa dhufdhuufe kanaaf hundumtuu dirqama qabna. Isaan jiraannee lubbuun gidaan ufamtee dafnee qaqqabna. Karaa
karaan hundumtuu waabayiidhaa wal'aansoon guutoota illee waaqni waaqotaa hin seesu raawwachuudhaaf isa waadaa galee. Sabni naannawee eegaa jira labsii waaqayyoo dhaga'ee agii galuufi furmaata rakkoo haaraa kan ta'e wangeela gooftaa Yesuusiin furrii ba'uufi mee haa dammaqnu riiba keessaan nurri ergama keenyaan fayyuu lubbuutiin dhaqaa jedhamee nutti himamee ajaaja namaa Kama guddaa qabannee baanee rafneera akka Yoonaasi Tan deebinaa waaqayyo dhimmeen waamaa kunoo har'asi Ifaa samiidhaan of dhufe kanaaf hundumtuu dirqama qabna Isaan jiraannee lubbuu hongeedhaan uumamtee dafnee qaqqabna Karaan hundumtuu waabayiidhaa wal'aansoon guutoota illee waaqni waaqotaa hin seesu raawwachuudhaaf isa waadaa galee. Waaqayyo akkaayyuun fedhu namni cubbusaa wajjiniin akka inni badu irraa deebi'ee akka jiraatu malee inni du'aa lubbuu namaatti hin gammadu nummoo fedhasaa anatti dhiifnee karaa Tarsiisitti geessu akkamiin filannee gooftaan saba isaa kanneen kaasaa nummoo yennaa jaallifne. Kama guddaa qabannee baanee rafneera akka Yoonaasi Tan deebinaa waaqayyo dhimmeen waamaa kunoo har'asi Ifaa samiidhaan of dhufe kanaaf hundumtuu dirqama qabna Isaan jiraannee lubbuu hongeedhaan uumamtee dafnee qaqqabna Karaan hundumtuu waabayiidhaa wal'aansoon guutoota illee waaqni waaqotaa hin seesu raawwachuudhaaf isa waadaa galee. Manni Israa'el kanaaf dammaqee araaraaf fuula waaqessaa haa barbaadatu God of deebisee gaddaaf boo'ichaa namaa daddafee waaqayyoon dhimmi haa kadhatu garuu yoon taane rabbuun danda'u gingilfamuudhaan madaalii irratti ilaalama ammaan waaqayyoon sodaatu hundumtuu garuu mallatteeffama. Kama guddaa qabannee baanee rafneera akka Yoonaasi Tan deebinaa waaqayyo dhimmeen waamaa kunoo har'asi Ifaa samiidhaan of dhufe kanaaf hundumtuu dirqama qabna Isaan jiraannee lubbuu hongeedhaan uumamtee dafnee qaqqabna Karaan hundumtuu waabayiidhaa wal'aansoon guutoota illee waaqni
Waaqota inseesura wachula fi sawada gale Yaasonni warri faulfina waaqayyoo ibsuuf waamamtanii ol ka'aa isineen yaasonni dafnee addunyaatti dhugaa himnaa ergama keenya maaf irraanfannaa mootummaa kafaal qopheessinaa dafnee addunyaatti dhugaa himnaa ergama keenya maaf irraanfannaa mootummaa waaqafaal qopheessinaa Guddaa qabannee baanee rafneera akka Yoonaasi Tandeebinaa Waaqayyo dhimmeen waamaa kunoo arrasi Ifaa samiidhaa dhufe kanaaf hundumtuu dirqama qabna Isaan jiraannee lubbuun gidaan uumamtee dafnee qaqqabna Hundumtu abayda wallansoon guutoota illee Waaqni waaqota inseesura wachula fi sawada gale Sabni naannawee eegaa jira labsii waaqayyoo dhaga'ee agii galuufi furmaata rakkoo haaraa kan ta'e wangeela gooftaa Yesuusiin furrii ba'uufi mee haadha maqnuu riiba keessaan nurri ergama keenyaa fayyuu lubbuutiin dhaqaa jedhamee nutti himamee ajaaja namaa